Qaqalliiwwan Oromoo akkam jirtanii nagaa jirtanii fayyaa jirtu nageenyi koo bakka jirtanii isinaa qaqqabuun isiniin jedha akkam jirtu irra jiraanillee galata waaqayyoo jajjabaattuu akkamii jireenyiif jiruun biyya ambaa kun maal fakkaata jabaadhaa isiniin jedha wal jajjabeessaa jabaadhaa yoo jabaanne gallee jireenya keenya injifannaa isiniif dabarsee durallee እና jabaadhaan isiniin jedha hiriyoota koo waan isiniin jechuu barbaade immoo durallee isinii dabarseen ture yaabisoo keessatti warri shamarranii kuni amma ta'e tokko jabaadhaa yaa jabaannu walaa jajjabeessinu waliif haa yaannu jiruu gaarii jiraachuudhaaf haala keenya jiru keenya kan boruu haa yaannu bal'isnee haa yaannu jiru gaarii haala gaariidhaan yoo jiraachuun sun immoo maalidha qarshii yoo qabaatanii jabaadhaa qarshii keessan qabadhaa qarshii keessan qoxxobadhaa waan qabdan qusannaadhaan qabadhaadha jiru keessan boruu injifachuudhaaf qarshii keessan jabeessaa qabadhaa ani maalifin gisee hunda kana dubbadhaa maa kana laftaa waan jettanillee ifama maalifin akkana jechuu dandeessinitti fakkaatu osuma ani gorsu mucattiin takka fakkeenyaan fudhadha dhiyoo keessa waan qabdu qarshii ofii waan qabdu osumaan gorsa nama akka niqatiitti warreen fudhatu ni jiru jechuudha garuu miidha malee nama miidhan qarshii ofii fuutee namaaf naaf ta'a jettee jaalalleedha kennite maal godha qarshii 200 jechuun xinnoo miti qarshii 200 kennite ofiishiiti amma maal jedhaan mana ijaareessee eega lafa bitee jedhan yeroo xiqqoo turumoo maal jedhan bilbila irraa dhaabbate bilbila irraa cufate jechaadha mucayyoon tunam biyya ambaa keessatti yookaan maraatti yookaan waan taatu beekamu maalifi wal dhaga'uun bareeda dhaggeeffachuun bareeda nama keessa beekan tokko osoo ta'e illee yookaan immoo nama firri namaa beeku tokko osoo ta'e bareeda nama hin beekne tokko jaalatanii naa ta'a jedhanii qarshii fidi mana ijaareessee lafa biteessee hodhi jedhaniitti kennuu qabanii akkamitti mana maadamii irraa birrii qarshii akkamitti akka argannu ni beektu miti maaliif osoo odoo dhageenye osoo akka tuffiitti odoo fudhachuu baanne bareeda maali of miina malee nama miinu jechuudha of miina kama miidiyaa irratti dabarsan kun isaan uumtuun nu dhibu garuu osuma dhagaan kan warra deemeetti seeni kan rakkoo keessa seenu jechuudha kanaafuu osoo odumaa dhageeffatanu oduu miidiyaa irraa wanna darbaa jiru dhageeffatanu deemtanii qarshii keessan kennitanii harka dhiqattanii ergasiin maraatina lakki warri shamarranii lakki jaalalli akka nama godhen ta'anii jaalalli birriidhaan hin bitamu kijiba jaalalli namni na jaalate tokko birriidhaan nan jaalatu birrii isaaf hin kennu oo ta'ellee jechuudha maaliree hawwatiin keenya abbaan keenya faati keenya yeroo wal fuudhan birriidhaan miti kan wal jaalatan jaarsa biyyaa erganii intalli sun naa taati jedhee kadhatee seeraan wagiidhaaf maarakiidhaan fuudhe malee callisee birriidhaan ishiin bitteetii miti yeroo duraanii biyya alallee deemanii birrii argachuun hin jiru ni beektanii kanaafuu nullee maal qabaa osoo isaan irraa baranii hoo hamma isaaniitillee immoo irraallee barullee waan hunda dadhabne hamma ta'e tokko of eeggannoo godhu dafqa keenyaaf yaaduu qabna dadhabbii keenyaaf yaaduu qabna deemnee gaddinee teenyee boonyee osoo namni nama gorsaa jiru osoo jecha namaa san osoo dhageenyu gurra tokkoon dhageenye gurra tokko yeroo gannaqnu rakkoo ofitti finna jechuudha ofumaa keenya kanaafuu walaa dhageenyu wal dhaga'uun barbaachisaadha እና ወላ dhageenyu keenya ja'a hiriyoota koo wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha namni yoo wal dhaggeeffate yaa onni jechuu danda'u jechuudha walaa dhageenyu wal dhaggeeffadhaa biraatiin kiyya dadhabaadha wal dhaggeeffadhaan isin jechuu barbaadete na waliif haa dhageenyu jabaadhaa jajjabaadhaa hamma isaaf kennitu san abbaa keetiif haadha keetiif godhiif garuu abbaa keetiif haadha keetiifis hunda godhiisin hin jiru hamma ta'e tokko akka isaan si heebbisaniif akka galma gaarii geessuuf abbaa kee
haadha obboleessa keellee si malee waan qabu hamma ta'e takka radde obboleessa keellee obboleessi keellee maalirra isaa filamuu keessa inni kiyyibee sirraa nyaatu sun galata siif hin qabu obboleewwan kee garuu obboleettiin biyya bar mana rawaa teessee kana naa goote jedha waan maqaatti si dhaata waan xiqqoo ishee baay'isiitu kennee osoo hin taane akka kee dhiqadhu osoo hin taane amma ta'e tokko garuu baay'irra guddaa mataa keetiif lafa kaayyadhu bakka of eeggadhaa lafa kaayyadhaa wanna keessan qarshii keessan lafa kaayyadhaa yeroo qarshii keessan lafa kaayyattan burullee kaayyoo gaarii burullee galma gaarii ga'uu dandeessan kanaafuu hiriyoota koo ofuma keessanii ofii karaarraa of hin deebisinaa ofuma keessanii urmi keessan illee gabaabsinaa ofuma keessanii fufuu dheerallee ofii walitti hin ta'inaa kanaafuu jabaadhaan isiniin jira obboleewwan kun immoo warra dhiiratillee isinis shamarraniif yaada waliif yaaduu qabna sobuu qofa osoo hin taane dhugaarra buluu qabna maali osoo dhugaa dubbanne osoo dhugaa dubbattanii kijibaan aga qarshii namarraa fuutan dhiifamallee naa godhaa maa kana lafa laftanaan jedhina dhiifama guddaa naa godhaa garuu kan miidhamaa jirtu shamarran waan taateef kanan kana dubbachuu danda'e kanaafuu of eeggadhaa isinillee obboleewwan haati keessan shamarreedha obboleettiin keessa shamarreedha akkuma obboleettii keessanii sanitti ilaalaa yaada osoo obboleettiin keessan tokko dhiira tokkoof laatte hagam akka taatan yaada akkasumatti immoo shamarran bifootifis kan jaalattisaniifis yaada kanaafuyyuu warra shamarraniitiin dhugaarra bulaa isin jechuun barbaada dhugaarra bulaa hin kijibinaa baay'inaan warra nama kijibuutu jira kanaafuu imimmaanni ishii sun har'aaf isinirraa cal'isa malee booda akka biddaa akka isin gubu isin beektanii kanaafuu osirreessaa isiniif hin toluu isin jechuun barbaada jabaadhaa isinis warri shamarranii of eeggannoo godhadhaa abbaat of eegaa isiniin jedha jabaadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u asumaan viidiyoon koo haaraa waan ta'eef sabskiraayibii sheerii laayikii naaf godhaa na jajjabeessadha isinillee jabaadhaa bakka jirtanitti jabaadhaa fayyaa nagaa naaf ta'aadha isiniin jedha